Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaan fayyaan jaalalliif gammachuun bakkaa fi mana isin jirtanitti isiniif haa baay'atu yeroo hundaa isin biraa hin dhabame siniin jechuun jaalladha. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo warreen YouTube chaanaalii kiyya subscribe gootanii maatii naaf taatanii na waliin jirtan galanni keessan guddaadha. Kuwwanis koottaa maatii waliif haa taanu siniin jechuun ergaa kooti. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana waan tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis waa'ee jaalalaati. Namni jaalala malee jiraachuu hin danda'u. Jaalallii fi namni waliin jiraatu dirqama. Egaa anis guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa keessatti wanta hubadhee fi wanta argee irraa waa isiniif qooduuf jira. Innis karaalee jaalalli ittiin jalqabuudha. Karaaleen jaalalli ittiin jalqabu karaa lamaadha. Karaa sirrii fi karaa dogongoraati. Namoonni tokko dogongora ta'uu isaa osoo hin beekin karaa dogongoraatiin kan jaalala jalqaban ni jiru. Innis kan akkami kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti jaalalli karaa dhugaa yoo ka'u karaa sirriidhaan jalqabamu jaalala akkamiitii kan jedhu yaa ilaallu. Jaalalli sirriin yoo ka'u jaalalli jalqabni isaas dhumni isaas wal fakkaataa yoo ka'u bareedaa ta'e jaalala akkamiiti? Jaalala haala kamiin jalqabame? Jaalalli akkasii kun egaa dhiirri fi dubartiin tokko guyyaa jalqaba wal argan yoo ka'u wal baran akkamitti wal baran? Namni tokko guyyaa dura wal hin beeku yoo ta'e karaalee hedduudhaan wal bara yoo ka'u walitti dhufa. Tokko imala irratti yoo ka'u daandii irratti iddoo hojiitti mana barnootaatti fi karaalee garagaraatiin iddoo garagaraatti wal argu. Namoonni wal hin beekne lama jechuudha. Dhiirri fi dubartiin tokko jechuudha. Jarreen kun guyyaa jalqaba wal argan wal dubbisan. Maaliif wal dubbisan? Nama ta'uu isaanii qofaaf wal dubbisan. Jarreen kun guyyaa jalqaba nama ta'uu isaanii qofaaf wal dubbisan. Adeemsa keessa gara jaalalaatti dhufanii. Adeemsa keessa gara jaalalaatti erga dhufanii jaalala keessa waliin seenanii jaalalli kun maalirraan jalqabe? Nama ta'uu isaanii qofaaf jalqaba wal dubbisan yoo ka'u walitti dhufan. Adeemsa keessa gara jaalalaatti seenuudhaan jaalala waliin jalqaban. Egaa jaalalli kun jaalala nama ta'uu qofaaf yoo ka'u innis isheenis bu'uura biraa yoo ka'u wanta biraa wanna irratti xiyyeeffatan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Nama ta'uu isaa qofaaf jaalatte. Innis nama ta'uu ishee qofaaf jaalate jechuudha. Jaalalli akkasii kun jaalala jalqabni isaas dhumni isaas bareedaa fi umurii dheeraa qabudha jechuudha. Sababni isaatis namni tokko jalqaba nama ta'uu isaa qofaaf erga walitti dhufee hanga biyya lafaa kanarra lubbuudhaan jirutti yoomillee gargar ba'uu fi walitti jijjiiramuu hin danda'u. Sababni isaatis nama ta'uu isaanii qofaaf walitti dhufan. Namni tokko nama ta'uu qofaaf erga wal baree namummaan isaa yeroo kamiiyyuu waliin jiraata. Namummaan isaa gara bineensaatti yoo ka'u gara biraatti jijjiiramuu hin danda'u. Kanaafuu jaalalli nama ta'uu qofaaf jalqabame yoo ka'u namni tokko nama ta'uu qofaaf walitti dhiyaate yoggaa ta'e maalumaaniyyuu gargar ba'uu fi gargar fagaachuu hin danda'u. Jaalalli nama ta'uu qofaaf jalqabame yoo ka'u dhiirri fi dubartiin tokko nama ta'uu ishee qofaaf nama ta'uu isaa qofaaf jaalatte jaalatame jaalatamte yoo ta'e yoomillee addaan ba'uu yoo ka'u gargar fagaachuu hin danda'an. Jaalalli karaa kanaan jalqabame jaalala umurii isaa dheeraa fi dhumni isaas bareedaa ta'edha jechuudha. Jaalalli kun waa irratti hin bu'uureffanne yoo ka'u qabeenya irratti yoo ka'u bareedina irratti yoo ka'u wanta biraa irratti xiyyeeffanne yoo ka'u hin bu'uureffanne. Nama ta'uu isaanii qofa irratti xiyyeeffatanii nama ta'uu isaanii qofaan jaalalli kun hundaa'e jaalalli kun jalqabame jechuudha. Jaalalli akkasii jaalala dhugaa fi jaalala yoomillee baduus jijjiiramuus hin dandeenyedha jechuudha jara lamaan biraamu.
Kanaafuu jaalalli tokko yeroo jalqabamu yookaan dhiirri fi dubartiin tokko yeroo jalqaba jaalalaan walitti makaman nama ta'uu isaanii qofaaf wal jaalachuun murteessaadha. Akkasumas jaalala umurii dheeraa akkasumas jaalala haga lubbuun isaanii biyya lafaa jiraatu waliin jiraachuu akka danda'aniif isaan gargaara jechuudha. Itti aansuudhaan jaalalli karaa dogongoraan jalqabamu hoo kan akkami kan jedhu ilaalla. Tokkoffaa irratti jaalalli karaa sirrii fi dhugaa ta'een jalqabamu akka kana erga dubbanne amma immoo jaalalli karaa dogongoraan jalqabamu kan akkami kan jedhu yaa ilaalu. Namni tokko jalqaba walii hin beeku yoo ta'e karaalee gargaraatiin wal bara jennee jirra. Amma fakkeenyaaf jaalalli dogongoraa kun yeroo jalqabamu namni tokko waa irratti bu'uureffatee jaalala jalqaba yoo ta'e waa sababeeffatee jaalala jalqaba yoo ta'e yookaan jalqabdi yoo ta'e jaalalli akkasii umuriin isaa gabaabaadha. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo dhiyoo keessatti diigamuu fi baduu barbadaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu jaalalli kun jaalala karaa dogongoraan jalqabame jechuudha. Jaalalli sababa wayiitiin jalqabame jaalalli sababa wayiitiin inni yookiin isheen jaalatame yookiin jaalatamte sababumaan bada sababumaan diigamee yeroo gabaabaatti baduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf sababa inni abbaa qabeenyaa ta'eef isa jaalatte yoggaa ta'e jaalalli kun jaalala karaa dogongoraan jalqabamedha. Akkasuma innillee isheen haadha qabeenyaa yookaan isheen qabeenyaan baay'ee beekamtuu waan taateef isheetti dhiyaatee ishee jaalate yoo ta'e jaalalli kun sirrii miti jechuudha. Maaliif sababa qabeenyaa irratti bu'uureffatee jalqabameef qabeenyichi gaafa dhumu jaalalli kunis wajjumaan dhumaa ta'a. Jecha beektotaa yookaan wayyootaa tokko ture. Akkas jedha. Biyyoota adda addaa keessatti manni wantoota garaa garaatiin ijaarama. Akkasuma biyya tokko keessatti manni gogaa harreetiin ijaarama ture. Manni gogaa harreetiin ijaarame yeroo bineensi yuusuu jalqabu ni sossa'a. Yeroo sagaleen bineensotaa garmalee baay'ate ni jigaa jechuudha. Akkasuma jaalalli sababa irratti bu'uureffatee yookaan sababa qabeenya maallaqa irratti bu'uureffatee jalqabame gaafa maallaqni sun dhume gaafa qabeenyi sun dhume jaalalli sunis dhumaa ta'a. Jaalalli sunis kufaa ta'a. Jaalalli sunis karaatti hafa dhumni isaa hin tolu jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalli karaa kanaan jalqabamu jaalala dogongoraan jalqabame jechuudha. Jaalalli qabeenya irratti bu'uureffatu akkasumas waa irratti sababeeffachuudhaan sababa wayiitiin jaalalli jalqabame akkasuma dhumni isaatillee hin tolu sababuma wayiitiin diigamee sababuma wayiitiin kufaa ta'a jechuudha. Kanaafuu jaalalli karaa kanaan jalqabamu jaalala dogongoraa fi jaalala sirrii hin taanedha jechuudha. Egaa walumaa galatti addunyaan jaalalaa keessatti jaalalli karaan ittiin jalqabamu karaa hedduu yaa ta'uyyuu malee ani guyyaa har'aa kana jarreen lamaan kana qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Walumaa galatti jaalalli jaalalaan hundaa'uu qaba. Jaalalli jaalalaan hidhamuu qaba. Jaalalli jaalalaan qabamuu qaba malee jaalalli waan biraatiin hidhamuu hin qabu. Jaalalli waan biraatiin bu'uureffamuu yookaan jaalala waan biraatiin irratti xiyyeeffachuutii hin qabnu jechuudha. Keessattuu jaarraa amma irra jirru kana keessatti jaalalli jaalalaan osoo hin taane jaalalli maallaqaan bitamaa gurguramaa jira jechuudha. Namni tokko waan ati qabeenya qabduuf yookaan waan ati maallaqa qabduuf sitti dhiyaate yookaan sitti dhiyaatti yoo ta'e gaafa ati maallaqa isaan fixxee gaafa ati harka duwwaa taate gaafa ati hiyyoomte jaalalli sunis ni bada jechuudha. Si gatee deema namni suni. Kanaafiyyuu walumaa galatti jaalalli jaalalaan bitamuu qaba. Jaalalli jaalalaan qabamuu qaba malee jaalalli maallaqaan bitamuus gurguramuus hin qabuus hin danda'us jechuudha. Kanaafuu jaalala haga ani umurii koo biyya lafaa kana jirutti jaalala na waliin jiraatu uummadhee jiraachuun qaba yoo jettee jaalala jaalalaan ijaaramee fi jaalala irratti bu'uureffatee jalqabuu fi akkasumas dhumni isaa akka bareedaa ta'uu fi haga ati lafa kana irra jirtutti si waliin akka jiraatuuf jaalalaan bu'uureffame yookaan jaalalaan irratti hundaa'e jalqabuutiin barbaachisaadha jechuudha.
Jaalalli biyya lafaa kana irratti namoonni hundi tokko miti. Namni hunduu akkuma bifaan garagaraa, keessi isaas yaadni isaas garagara, fedhiin isaas garagara. Achi irratti dhiirri fi dubartiin tokko erga wal jaalatanii jaalala waliin jalqabaniin booddeetti yaadan, ilaalchan, wantoota garagaraatiin walii galaa deemuu fi wal fakkaachaa deemuun barbaachisaadha yookiin dirqama jechuudha. Akkas hin taane taanaan addunyaa jaalalaa keessatti dhiirri fi dubartiin tokko erga jaalala waliin jalqabanii waliin jiraachuu eegalaniin booddeetti inni tokko aangoo argatee isheen tokko yoo aangoo hin qabdu ta'e yookaan isheen aangoo argattee inni aangoo hin qabu yoo ta'e jaalala isaanii keessatti inni moo'ataa yookaan isheen moo'amtuu taatee jiraachuun jaalala keessatti barbaachisaa miti jechuudha. Dhiirri fi dubartiin tokko erga jaalala waliin jalqabanii waliin jireenya eegalaniin booddeetti isaan lamaanuu addunyaa jaalalaa isaanii keessatti aangoo wal fakkaataa fi aangoo wal qixa itti fayyadamuun dirqama jechuudha. Akkas hin taane taanaan inni tokko ani moo'ataadha yoo jedhe isheen moo'amtu yoo ka'u inni moo'amu suni hamleessaa gabbu jechuudha addunyaa jaalalaa keessatti. Kanaafiyyuu addunyaa jaalalaa keessatti dhiirri fi dubartiin tokko erga wal jaalatanii jaalalaa walitti hidhamanii jaalalaa walitti makamanii gara fuulduraatti bultii waliin ijaarrachuuf yookaan waliin ijaarrachaa jiran yoo ta'e aangoon isaan qaban achi keessatti wal fakkaataa fi wal qixa ta'uutii qaba jechuudha. Kanaafuu aangoo wal fakkaataa fi aangoo tokkotti fayyadamuun addunyaa jaalalaa keessatti dirqamas barbaachisaadha jechuudha. Yoo aangoon isaan lamaan keessaa tokko qofaaf kenname ta'e garuu adeemsa keessa jaalalli isaanii bishaan dhuguu danda'a. Akkasumallee jaalalli isaanii kufaa deemu ta'uu danda'a. Jaalalli isaanii akka kufaa hin taanee fi adeemsa keessa jaalalli isaanii badaa fi walxaxaa akka jalaa hin taaneef addunyaa jaalalaa keessatti dhiirri fi dubartiin tokko jalqaba yeroo jaalala waliin jalqaban tokkoffaa irratti yeroo jalqaba waliin jaalalatti seenan jaalala nama ta'uu qofaaf jalqabame ergasiin booddee immoo jaalalaan hidhame yoo ka'u jaalalaan qabame ta'uu qaba malee jaalala waan biraati irratti bu'uureffate ta'uutii hin qabu. Isa lammaffaa irratti immoo addunyaa jaalalaa isaan keessa jiraatan keessatti aangoon isaan lamaanifuu wal qixa ta'uutii qaba. Aangoo wal fakkaataa fi aangoo wal qixaatti isaan lamaanuu fayyadamuu qabu jechuudha. Kanaafuu kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo ani guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa irraa wanta hubadhee fi wanta argee irraa amma kana isiniif odeessa.